أكملت. كم نجيها؟ نجيها من جبتها؟ هي. وجيجر. وجيجستا. تاي كل بدو تاي. كده يراك وايلا نتو تاي جنة كده ما قرصا. بوليسو أنا كونفوليس أتي وشو كي يندك أمي نمي وشو نادي كنجر جوالي. ما ريوشو أنا مرة سوفي وفتشون كبر باراتي وفتشو هذا اللي وفتشي مكبدا. وشو هذا جروري بيتني. وفتشو هذا ورمو. من أسجرا بركنا ولا كنا. أباس هذا ورمو شو بيكنو اسمه الله ما كنا سينجي سامي أما سيجاسي. feetu ni kireeffata feetu bitachuu dandeessa yoo ariifatte kireeffattee sa'a 24 keessatti kan faluu fi dandeessa sana geessu dandeessa asuma ollaa kana amma si geessa hojii kana of harkaa fite na huccuu aadaa oromootiidha yoo faayamuu barbaadanii Abbas aadaa bira kottaa. uffata aadaa oromootiidhaan akkuma amma isiniif ibsee duretti barbaadanii unoo aadaa walloo jira raayyaa jira harargee jira boorana jira arsii jira yoo maachii yoo jaarsalee batanii jaartii fi jaarsalee qabu ani miizootaa fi arustootaa fi unoo huccuun hedduudha argachuu dandeessan aadaa isin feetan hunda asitti argamuu ni danda'a soo tanaan isin jedha nambara isaanii akkuma jedhetti ni argattan ammallasuma jalatti dawwalaa fi yoo ammoo haaroo dizaayina haaroo barbaadanii fi yoo kaas keessa jiru isin gammachiisanii dizaayina haaroo argitanii footoo agarsiiftanii isin hodhamuu danda'an isin jedha. Waaw! Sirra bareedee jira hiriyyaan kiyya. Wow, sirra bareedee jira obboleessa. Waaw! Nu bareeche gaa Abbas Aadaa Oromoo Shop. Hundi keessaniyyuu Abbas Aadaa Oromoo Shop yoo dhuftan uffata aadaa Oromoo bifoota adda addaatiin argachuu dandeessanii aadaa Harargee aadaa Oromoo Wallaggaa aadaa Oromoo Hiluu aadaa Oromoo Walloo aadaa Oromoo Shawaa aadaa Oromoo Arsii aadaa Oromoo Gujii aadaa Oromoo Booranaa hundaayyuu bifa dizaayinoota garaagaraatiin kan ammayyaa yoo feetanii kan aadaa durii yoo feetanii bifoota adda addaatiin argachuu dandeessan jechuudha kan shamarranii kan hiriyoota kan akkasuma hunda kan miizoloota jaalloota akkasuma kan misirroota bifoota adda addaatiin Abbas Oromoo Aadaa Shop yoo dhuftan argachuu dandeessan jechuudha karaa Abbas Aadaa Oromoo Shop kottaati gaafa cidha yookaan immoo dhaloota gammachuu garaagaraa qabaatanii uffata aadaa Oromootiin faayamu yookaan feetan taate Abbas Aadaa Oromoo Shop kottaati huccuu aadaa bittaa yoo feetan kiraa yoo feetan bifa adda addaatiin isin keessummeessuu dandeenya kottaan isiniin jedhu. Abbas Aadaa Oromoo Shop mana uffata aadaa Oromooti manni uffata aadaa Oromoo kun cidhaafillee feetanii kireeffattu feetan order gootanii qophiisiifachuu dandeessu manni aadaa Abbas Shop Abbas Aadaa Oromoo Shop kun yeroo cidhaa yeroo irreechaa yeroo sagantaa garaagaraa qabdan prograamii keessaniif order godhatanii irraa fayyadamuu dandeessu feetanii kireeffattu baay'ee kan namatti toludha anallee kan akkanatti na bareesse uffatan barbaadaa ture asiin argadhee uffata kana xiqqummaarraa nan barbaada asii mana Abbas Aadaa Oromootiin argadhe hedduu tokko namatti tola mana uffata aadaa uffata godinaalee Oromiyaa hundaan kan guutameedha asii argattu isiniin jecha galatooma ulfaadhaa kottaa asii order godhadha. Huccuu aadaa Oromoo yoo kan barbaadan taate kottaa gara Abbas Aadaa Shop. Abbas Aadaa Shop huccuu aadaa bifoota garaagaraa godinoolee Oromoo hundaa qopheessee isin eega kottaa gara Abbas Aadaa Shop. Teessoon Islii karaa lama Naayiroobii Islii karaa lama yoo dhuftan Abbas Aadaa Shop yoo jettanii argattu. Bilbilee kunoo kan asirratti argitan kana warroonni biyya alaa yoo kan barbaadan taate order gootanii iddoo jirtanitti bilbilaan isiniif erguuf qophiidha kanneen Naayiroobii naannoo isheetti argamtan dhuftanii kireeffachuu taate bitti ni dandeessu kan nama guddaa kan ijoollee yoo kan barbaadan taate guyyaa dhalootaa guyyaa cidhaa fi ayyaana Abbas Aadaa Shop dhuftanii huccuu aadaa achi barbaadachuu ni dandeessanii.